Woi kuma amata meeqa sagalee isaa? Kuma? Maakii koo baga jiraat. Woi kuma kiyya akkam? Jirtaa? Woi kuma. Jirtaa mangistii? Jirra akkamiin jirta baga jiraat. Sagaleen keengee maali? Maal ta'e sagaleen kee? Maalaan miti. Hundee kuma! Woi kuma mangistii. Hundee kuma! Sagalee kiyya eenyutu kan itti jaaladhu dhugaa rabbi. Kuma. Wallahi nama gaariidha bara. Thank you, I love you too. Aaraa hin gaafadhu. Ani firii ta'e kan gaafadhu wanta hundumaa. Ana dura jaalattee dhabdee ni beektaa? Aaraa jaaladhee dhabee hin beeku. Si jaalatanii si dhabanii ni beekanii? Baay'ee. Baay'ee na dhabanii beeku. Wallahi dhiirti sun furte ajaa'ibaati. Haati immoo jaalattee dhabdee hin beektu. Ani jaaladhee dhabee hin beeku ani dhugaa. Yeroo isaan yaa amma chiikoon Dhiira keenya sana. Oh my god. Si jaalatanii si dhaban ati garuu dhabdee hin beektu. dhabee hin beeku. Dafee siin jaaladhu ani kanaafidha. Ni muddamu yeroo baay'ee tokko tokko na qunnamaan ni muddamu. Wallahi na kofachiiste. Kanaafuu Baay'ee dhugaadha garuu. ati jaalattee hin beektu jechuudha ka. Araan jaaladhee beekama. Yeroo hin jaaladhe nan argadha. Isaan yeroo na jaalatan immoo dhiironnis garuu yeroo jaalatan durboonnis yeroo jaalatan barumsa kiyyarraa kan jalqaba kan barachuu kan qabanii amala ofii sirriitti barachuu qabu malee erga rileeshinshiippii erga jalqabanii booddee wanti baay'ee wanti isaan buusuu danda'a. Keessattuu amalli jechuudha amalli. Amala ilaaltaa jechuudha. Amala sirriitti ilaala. Yaa kun dhiiruma hunda amala sirrii ilaalanii. Hayyee haa ta'u galatoomii waan dhufteef waan biraa waan idaattuu jiraate dubbachuu hin dandeessa. Carraasii kanneen jira. Hayi waan biraa wanti hin jedhu hin qabu isa wanti jedhe kana irratti sirriitti ati immoo sirriitti ibsa kenniif sirriitti isaan dubbadde caala irratti yaa'u ekspiriyaansii isaa qabaachuu dandeessa dhiyoo waan yaadufu dabala. Video banadhaa Oromummaa. Halo, Maki Oro. Ustaz, Nagaa akkam video banachuu hin dandeessaa? Guys taaptaabii maali? video supporting normal saya kok, oke? Si ergu? Ya, Akkam itu mas. nagaa. Jaga jarak. Ya, ini begitu orang. Begitu orang baga jarak. Galatoomii hedduu. Ya. Sagaleen kee fagaatee. Oke. Ajaran. Amma hin dhaga'amu. Dubbadhu dhagaan jira. Apa sih gue
Hedduu galatoomii. Thank you. yeroo darbee kubbaa isa taphatu argeera. Iddoo tokkotti Sagaleen kee hin fagaate dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. yeroo darbee yoo inni kubbaa taphatu argeera na fakkaata mucaa sana Jarmanii kanatti. Gisee kubbaa taphatu moo? I think yaa Akkamii kubbaa gisee taphatu? hin darbiin gurbaan qaaliidha. Kalma viidiyoodhaan argitu caalaa nama addaati. Miidiyaa kanarratti baay'een culullee baay'eetu jira. Yoo cululleen fuudhamu ta'e rakkoon hin jiru. Fiitu wal gootu Hedduu wal galatoomii. madaaltu Thank you so much. Suuraa nagaami? baay'ee natti baay'ee Nagaa natti ta'ee galatoomii guddaa Oromummaa hedduu galatoomii. Thank you so much. Ati achi jiraattaa? ani Jarmaniin jiraadha. Yaa. Jaani hii akkaawunti shinoonde eenyuun galchee? Jaani achi milasan. Hayyee hedduu galatoomii. Thank you. እና ergaa natti dabarsitus waan gaariidha. Baay'ee namatti tolta. Baay'ee namatti toltu warri Masirii kuni. Suuraan waan baay'ee jedhee ani jaalatamu malee jaaladhee hin beeku waan jedhu tokkos kaase. Inuma hin qabamini gaaf qabamte garuu hin gaabbita. Dubartiin boochisini cubbuudha. Kanaaf yeroo hunda nan jaalata malee jettee gaaf tokko immoo jaalattee dhabuunis jiraachuu danda'a waan ta'eef. I don't know, hin beeku kana caala waan siin jedhu. Caalmatti garuu ijoolleen keenya jaalala waan jedhamu kana waan rakashaa miti beektaa jaalalli kuni. Iddoos qabaa, yeroos barbaachisaa waan ta'eef yoom jaalannaa eenyu jaalannallee jennee adda baasuu qabna jechuudha. Namni tokko naman arganne fa'a jaalata. Akkasumatti miidiyuma irratti waan argeefan amma maakiin kadheenyu akka taate beeka. Kanaaf dhagaa fi mukatti bu'uun qabu jechuudha. Namni akkas godhu jira amma. Namni jaartii namaa fa'a jaalatu jira. Jaalalatu akkas na godhee jedha ka lafuma ka'ee jechuudha. Kanaaf eenyu jaalachuu akka qabnus yoom eessatti nama jaalachuu akka qabnu kan murteessu nu'uu jechuudha waan ta'eef. In fact jaalalli abalurraa na qabuu qabaa sa'aatii akkanaatti na qabuu qaba waan jedhu qofa irratti hin hundaa'u tasa si qabuu danda'a. But karaa jireenya keenya balleessuun ta'uu qabu jechuudha jaalalli waan ta'eef. Dargaggoonni keenya keessattuu ijoolleen qeerroon qarreen keenya keessattuu ijoolleen barumsarra jiran jaalalaaf jettee yeroo barumsaa kee yeroo hojii kee balleessite boru gaabbita waan ta'eef gaabbii keessa akka hin seenne of eeggannoo waan barbaachisu natti fakkaata qimamii xiyyamaa kiyya. Hedduu galate Oromummaa waan bilchaataa dubbatte thank you jechuun barbaada. Itti aansuudhaan kuma amata meeqa sagaleessa kuma Maakii koo baga jiraatti. kuma akkam Jirtaa?
Jirtaa mangistii Jirra akkam jirta bakka jiraatu. sagaleen kee maali? Maal fi sagaleen kee? Maalaan miti. Way kuma mangistii. Sagalee kiyya eenyutu wanni kan itti jaaladhu dhugaa rabbi. Kuma wallahi nama gaariidha bara. Thank you, I love you too. Baddee malee. Warroon as jala jirtan hundi keessanuu bakka jiraatanii aan kuma dammaqsaa jedhamaa kan dhaladhe guddadha Oromiyaa keessatti. Garuu guddifachaa inni balleessan malee. Wallaahi kan nu gammachiisa. Wallaahi ammallee darbii jiraadhu. Wallaahi waan feete balleessitullee umrii jiraachuun kan kennu boonsan jechuudha. Wallaahi jiraadhu ammallee. Thank you, Kamami. Ati beekama wallahi. Haasofni kan kee garuu maali? Nama akkuma mucaan jedhe bara haasawaan baru ijoollee hedduu kuffistee jirta bara. Akkasiin godhin kaaggeessiisitti taadhiis. Wallaahi tokko faadha jiraadhu yoomillee. Thank you. Wallahi atillee nuuf jiraadhu. Maal fira kan kee bagaa adda barte garuu wannan nan siin jiru. Maana bichaa maali sirrattu barnoota naa ta'uu qabaa ture. Gizee meeqa sittu akkas yaa'aa turan. Yoo ati qoy yeroo baay'ee si dhiira si se'an moo waan si se'an qoy yoo ati nama dhiiraa waliin haasofte akkas kompleensi godhu namni kun. Ani ganna dhibaabe. Moo ati dhiira wajjin haasoo hin qabdu? Wallaahi hin beekne bara. Amma hin mangistii. Yaa hundi keessanuu maatii jechuun. Sabboontu Oromooti qabsooftu Oromooti malee dhiiraa miti. Isinis akkuma isin jaalattan jaalachuus jaalatamus dandeetti. Kan adda baafadhaa beekaa. Yoo isin dhiira wayii olii argitanii jettan yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti ajandaa isin godhatinaa dhugamaa isiniin jedhaan. Maali? Haa jiraattu isinillee indee kamaakii caalutu maakii keessaa ba'uu danda'a maaltu beeka piroofeesera yookiin immoo mangistii ta'utu dhalachuu danda'a. Isin qofaa akkana jiraattee maal ta'uu qabdu? Kanaaf yaada akkas isinillee dhiisa. Akkuma isin jaalattu san isinillee isin jaalachuu qabdan. Waan isin goote hundaa waliin jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ebeluu waliin dhaabattee, Indiriisii waliin dhaabattee, Ibsaa waliin dhaabattee, ebeluu waliin dhaabattee sooshaal miidiyaan gaggalchina. Yoo barbaaddeetti waan isin tolee jedhe haa daladdu. Malee ilaala dhaggeeffadhaa. Isin kan isin waliin qabdan Oromummaadha malee waan persoonaal laayifii isii walitti hin qabdanii. Kanaaf Oromummaa isin asii sooshaal miidiyaa irra baatee isinii fiyyituuf yoo jettan isiirra dhaabadhaa bakka haa jiraattu isinillee indee gubattee bara yeroo hunda akkaawuntii keessatti cufanii bara gororroo isiirra dhaabachuuf bara yeroo meeqatti hojjetanii yaa'anii godhanii turan. Indeettanii kan waliin deemna. Neen nun durallee bara sooshaal miidiyaa irra kanarra ka ture isii dhaaba. Wallaa dhugaa isiniin jedhaan. Jira jechuudha. Numaraa hundaa dura namni sooshaal miidiyaa kanarra ture Oromoof qabsaa'aa ture akkaawuntii yuutuubii isii karaa maraan jette gisee qullaa fi defa jira. Yoo qabeettanii jechuudha warroonni yeroo isa fayyadamaa turtan yeroo qullaa fiigaa turtan jaalmaroo kiyyaa abiyyi kiyyaa jennaadha. Jedhaa. Gaafa jaalmaroo dee jaansan faan injee barbaadee. Nama Oromoof qabsaa'u turedha. Nama Oromoof qabsa. Dhugaa isin jedhama akkaawuntii maqaa ofiitiin akkasiin bananni godhaa turan jechuudha. Yaa itti godhanii laal tokkummaa jarri qabu. No, haga barbaadellee yoo namni keenya waan gaarii dalagaa turellee uma xiqqoo yoo irraa arganii jedhan bakka akkuma irra garagala. Akkuma lolaa waan dhiroobee yoo wanta noonni jedhamu wanta itti garagaltan. Kanaaf dhiisaa waa akkasiisan. Taphadhaa mee baradhaa. Nama wajjin jiraachuullee baradhaa. Nama wajjin jiraachuu jechuun jiru lalaa akkamitti jiraatan. Jarri akkamitti babadhattee sooshaal miidiyaa bakka hundaa qabattee amma waliin jiraachuu jirtaa gadhaatti kan dhokattee jiraachuu qabu jirtu jechuudha. Wanti isaan dubbatan dhageettii qabu. Keenya ilaalaal jarri yeroo waa'oo godhanii jedhan akka gaararraatti itti rarra'anii waan itti godhuuf ta'an san fakkaataniiti kan dalagan. Kennoo adii dubbatanii adii nama tokkollee arganii waan arrabsuu barbaadanii illee dhoksanii arrabsanii namnanii bara adii masii arrabsanii. Kanaaf jiraadhaa hundi keessanuu maafii ta'e waa'ee si kabajaa waa'ee si jaaladha wallaahi. Galatoomuu daandii jennu akkasuma. Umurii jiraadhu jiraadhu si kabajina wallaahi. Hedduu ani hedduu si kabaja wallaahi. Jiraadhootillee yoomillee. Kanaaf fataa jedha. Suuraa. Maal taate re'aati? Miira keessaa obboleessite akkamitti? Masaqamiin dhageeffachaa jira. Maakii ibsi yoo siin jedhamne akkamii ibsi taate?
Maakii ibsi osoo siin jedhanii maakii akkamitti ibsitaate? Maakii fakkaansa kan jedhamu ni beektaa hiikasaa? Hin beekamu fakkaansa jechuun maal jechuudha? Arraba moo? Koo haaradha. Haasawni nu jalaa baduu jira isa. Ay fakkaansa jechuun ijaarsa dhagaa keessatti biqilu jechuudha. Okay, jaalala maakiif qabdu daqiiqa sekendi 30 keessa ibsadhu osoo siin jedhanii hoo. Nooshi maakii kan hin bari'aawwan waggaa kana keessadha. Jalqaba baay'een kan fayyadamuun ture. Egaa yeroon argetti ni yaadattoota maakii karaa wal dorgommii akkas fiilmii fi sirba yeroo jedhame isaanidha jalqaba kan inni si bare. Hacaaluu Awwaardiyaa. Jalqabuma gaafuma si ari'aa sana akkasitti yeroo dargaggoota yeroo jajjabeessitu yeroo namoota yeroo gargaartuun argaa ture yeroo baay'ee irratti yeroo si argu iddoo namoonni itti gargaaraman irratti si argaa ture. Shugguxii yeroo jedhamu erga siin agaree guddaa sittiin boona siin kabajaan illee akkasuma immoo siin jaalladha akka obboleettii jechuudha. Naa akkasiin jechuun jiru kanillee galatuun kana jechuudha garuu sekendii 30 keessatti jaalala isiif qabduuf wanti siif yaadu maalidha ibsadhu osoo siin jedhan maal jettee ibsatta? Daddafi ibsadhu meen nullee haa dhageenya. Jaalala maakiidhaaf qabu moo? Yaa daddafi sekendii 30 si kennee jira. Ani nama ibsee jaalala kiyyaan ibsu? Daddafi sekendii 30 keessatti ibsadhu osoo siin jedhani chaansii si kennanii. Nan beeku isa kana caala akkattiin ibsadhu hin beeku. Akkamittiin ibsadha kana caala maaki? Maaltu si dhagama yoo si argite? Maaltu si dhagama yoo si argite? Maakii yeroo argu jalqaba irratti yeroo baay'ee yeroo maakii yeroo agarsiitu. Noo kan duraan itti deebitu kaammaa kana hidhaara bara. Amma yoo si argite jettu yoo akkana laayifii si seente argite maaltu si dhagama? Ibsaa sareessi. Xiqqoo sodaatu natti dhagahama. Irra caalaa sodaatu natti dhagahama. Sodaa fi sodaan sun immoo kabaja maakiidhaaf qaburraan kan ka'edha. Nagashitee yaadama fakkeenyaaf yeroo gastii akka carraa yeroo nagashitu sana baay'een narrifadha maaliifi akkashii dabarsiisuun barbaada. Maakii fataa gochuun barbaada garuu maakiin immoo akka laayyootti fataan jettu. Okay, daqiiqaa 5 sii kenninaa waan maakii gammachiisu tokko dalagi godhiif osoo siin jedhanii akkamitti daddabtee godhuu fi dandeessi? Daqiiqaa 5 keessatti wanta maakii gammachiisu moo? Yaa. Qabanii gadhii sara. Nama maakiin jaalattu hin danda'u malee nama maakiin jaalattu fakkiisaa kaasee akkuma kiyyaan luka irratti kaasee sirratti osoo akkas osoo godhee anti tola. Eenyuun jaalatteetti yaaddaa? Gaaffii inni kun hin haadha. Eenyuun akkasiin jaalattu. Osoma si hadhaa osoma si jibbisiisu itti himi akka isin jaalattu jaalala laal nama jaalatan tokkoof jaalala kennuudha malee jaalala nama sanirraa eeggachuu miti. In jaalataan himi ati isii dammoo waan gammachiisu tokko dalaguu fi waan isin itti gammaddu tokko jechuudha miti eenyuun jaalatteetti yaadda fe'ate. Maakii nama maakii jaalalli qabeera jedhee yaadee hin beeku waan jaalalli ishii qabee sanatti fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf. Nama dhibame fakkaattu mi? Nama jaalalli qabee natti fakkaatu. Ibsaa sareessi nyaatti. Oromoon tuni akka itti yaaddu na wallahi nama hedduu akkana jeeban. Ati yoo minne si qabuufi si pirankii jirtaa naan jaane yaadaan dhibaaba. Waaw. Kanaaf jaalalli isii qabeen jiru iyyuu jaalala akka laayyootti isii qabuu hin danda'u jechuun jirtaa. Akkasitti yaadaan. Maal jettaan ba'e isin maal dhaamsi akka isin dabarsuu qabdu maal akka jaalalli ishii qabu yookiin immoo nama isiin jaalatte nama isii jaalateef akka yaaddu yookiin immoo deebii akka kennitu dhaamsa ati ishiif qabdu maali? Jaalala jechuun waan xiqqaa miti akka waan xiqqaatti akka ishiin furanis nan beeka. Akka natti fakkaatutti immoo jaalala wanti caale addunyaa kanarra jira dheetoo yaadu. Akka amantaattis amma yeroo keenyattis yeroo laalu jaalala wanti caale hin jiru hundumtuu jaalala boodadha kan ta'uu danda'u waan ta'eef jaalala salphisteetoo ilaaliin sirriitti itti yaaditii itti seeniin jedheetoo gorsa.
Nama jaalachuu jechuun maal jechuudha siif? Nama jaalachuu jechuun nama jaalatan sanaaf dabarsanii tooflachuu jechuudha. Goobas. Karaa Fikileenya fiqiruun hiika jaalalaa nama beekudha dhugaa siin jedhaan. Nama jaalatan tokkoof namni sun na jaalataa osoo hin taane ofii isaa ta'e of dabarsanii kennu. Goobas. Waaqa maakiin jaalladha. Ambar Oromoon tun birna ajaa'ibdanii nama hedduu kanaan jaba aniin tun qoy. Aboo dhiisiin bakka mucaan aan jedhan dhiiseera bakka hundi keessanuu galatuma waan nu dhageessaniif ittaansuudhaan gara Oromummaa faristiitiin lubbu. Oromummaa faristii bakka nagaan dhuftu. Harree kumaan intervii jira. Amin bakka nagaan. Jabaadha jabaadha. Kumaa kun. Akkamitti jirti? Asli live irra jira guys. Jira galata rabbi. Laalamina. Sirraa bauree okey si baay'ee qaara. Bataa edis. Ciao ciao. Seenuu fi achirra live irra seen bakkaas. Jafi hello. No, seenuu fi miti amboo ala bahuu deemaati taasoo. Hello. Okay. Kuma. Ati jaartii Anis hojii deemuu fi singiliidha. anis waa dubbadhee bahuu fi baay'ee ani jaartiin qaba. Okay, rabbi waliin sinaa tursiisu ayyee. Ayyee jaartiin qaba garuu jaartii tiyya bira hin jiru rabbiin du'aa naa godhi akkan jaartii tiyya wal argu. Okay, du'aa isii godha ayyee rabbi waliin sinaa fi. Kanaaf yani Daa'imman qabdaa? yaa. Awwa rabbi waliin sinaa tursiisu arri baasaa dullaa waliin qabadhaa rabbi warra waliin ture warra daa'imman argatee horee Oromoof Oromiyaa guutu rabbiin isin haa godhu waliin jiraadhaa. Ameen. Umuriin keessa umurii dheertuu haa taatu warra wal jaalatee arri waliin baasu rabbi isin haa godhu. Ameen abbo. Ameen. Guddadhaa bakka nu geenye gaa jechuun bakka geenyu hin beeknu rabbi sun hundaa isin haa guddisu. Nuuf jiraadha warra jaartii qabdan hunda keessanuu rabbiin jaalala keessan jaalala Abiraam Saaraa isin haa godhu. Hayyee ameen walnaati galatoomii dhugaa rabbii baay'ee irraa fagaadheen jira ijoollee tiyya baay'ee yaadaa biyya irraa fagaadheen jira. Innaa waan guddaa kakkaaste beekta nama guddaadhaatti namni sin beeka yeroo muraasa yaa jaalala jechuun waan amma suuraan